Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Qaallittii jiran erga nyaata lagatanii guyyaa ja'affaarra yoo jiran hoogganoonni ABO mana hidhaa galaan jiranis gurraandhala tokko irraa eegaluun nyaata lagachuu eegalanii jiru. Dabalata oduu kanaaf Ogeetti Burqaa. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo torban dabarsine keessa sababa namoonni huccuu keelloo uffatanii mana murtii hidhamtoota siyaasaa hordofuu deeman qabamanii hidhamanii fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qilintoo irraa gara Qaallittii dhufee mana dukkanaatti hidhamee dararamaa jiraachuu isaa ilaalchisuun akka inni mana dukkanaa bakka Injiinar Tasfaa'uun Camadaa itti wareegame keessaa bahuu qaba jechuun lagannaa nyaataa eegalan. Hanga gurraandhala tokko bara 2021tti nyaata akka hin nyaatin jiran beekameera. Bifuma wal fakkaatuun hooggantoonni ABO mana hidhaa galaan jiranis nyaata lagachuun beekame. Hooggantoonni ABO mana hidhaa galaan jiran manni murtii erga irra deddeebiin akka lakkifaman ajaja barreesse poolisiin hidhee jiraachuu fi dhukkubsatanii yaala illee dhabanii jiraachuu irraa kan ka'e gurraandhala tokko bara 2021 lagannaa nyaataa geggeessuuf akka dirqaman gaafataman. Saaqqunnamtii ABO obbo Battee Urgeessaa fuulbarruu isaanii irratti barreessanii jiru. Hooggantoonni ABO obbo Mikaa'el Booraniif obbo Kennesaa Ayyaanaa nyaata lagatanii jiru. Obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennesaa Ayyaanaa ajajoota poolisii magaalaa Galaaniif koree bulchiinsaa haqaa magaalichaaf akka ibsanitti eenyu akka seeraan alaa akka isaan hidhee hanga beekanitti sababa maaliif ajajanii mana murtii cabee hidhaa keessaa akka tursiifaman hanga ibsamuufitti hanga yoomitti seeraan ala hidhamanii akka turan qaamni gaafatama fudhatu dhiyaate hanga isaaniif ibsutti akka nyaata lagatanii turuuf murteessan jiru. Hooggantoonni kun dararaa manneen hidhaa adda addaa irra ga'e irraa kan ka'e miidhaa qaamaa qabu. Dabalataan erga gaafa hidhamaniitii kaasee haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'ee osoo jiru yaalii hin arganne. Kana irratti nyaata lagachuun isaanii fayyaa fi lubbuu isaaniif gaaga'ama guddaadha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman mana murtii lidataatti dhiyaatan. Gurraandhala tokko 2021 hidhamtoonni siyaasaa galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himatamaa jiran namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Kiisii Qixxumaa, Amaanu'eel Beekkataa, Biqilaa Damee, Fiqiruu Dassee, Gadaa Roobaa, Biqilaa Garbaa, Daawwit Muluu, Usmaan Hasan, Ungulaa Baqqalaa, Lalisaa Fiqaaduu, Lammeessaa Taakkalaa, Toleeraa Aagaa, Abdii Dafaa, Cheernat Tafarraa, Wadaajoo Malkaamuu, Malkaawiirtuu, Dorombos Cuukkoo, Fayyiraa Mokonnon, Niimoonaa Injiguu jedhaman mana murtii lidataatti dhiyaachuun abbaan alangaa ragaa gurraandhala tokko 5/2021 akka dhiyeeffatuuf manni murtii beellama kan kennee ture irratti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qaallittii zoonii 3 bakka namoonni yakka gurguddaatiin himatamanii itti hidhamanitti waliin hidhamee jirurraa yoo dhiyeeffamu kanneen biroo 19 ammoo Qilintoo irraa kan dhiyaatanidha. Dhaddacha kana irratti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkas jechuun dubbate. Kabajamoo mana murtii ani miseensaa fi ofiisara siyaasaa ABO'ti. Yeroo jijjiiramni dhufe warra mootummaa wajjin jaarsummaa taa'ee karaa nagaa qabsaa'uuf biyya galee keessaa ani nama tokko. Ergasiis karaa nagaan qabsaa'uu malee an takkaa yakka tokkollee hin raawwanne. Himata shororkeessummaan irratti dhiyaate waggaa tokkoof ergan hidhamee booda muummichi ministeeraa masaraa mootummaatti na waamee erga waliin dubbanne himanni addaan citee gadi dhiifameen ture. Ergasii kaayyoo ABO dhiisee akkan paartii badhaadhinaatti dabalamu gaaffii naaf dhiyaate kufaa waanan godheef haaloonatti ba'uuf deebisanii na hidhan malee ani balleessaa tokkollee hin qabu. Ergan hidhamee gara mana hidhaa 8 seeneera. Manni murtii yeroo 4 akkan gadhiifamu ajajus poolisiin humnaan seeraa olitti na tursee jira. Akkuma qodaatti walitti na daddabarsu. Dhaddachi kun bakka an turu mana amala sirreessaa Qilintoo akka ta'u ajajee ture. Osoo sababa isaa natti hin himiin ajaja mana murtii tuffachuudhaan Qaallittiitti na dabarsan. Achitti qofaatti na hidhan. Takka jedhanii namoota mana hidhaa keessatti wal reebanii dhiigni isaanii lola'u. Madaan foon isaanii ajaa'ee biratti na hidhan. Kun immoo dhiittaa mirga namoomaa irratti raawwachuudha. Dararaa hamaaf na saaxilan. Jaal Jawaar Mohaammadii fi hiriyoottan isaa waa'ee koof nyaata lagatanii har'a guyyaa afuraffaadha. Ani kaayyoo koo hin dhiisu. Balleessaa waan hin qabneef dhaddachi kun bilisa na baasa jedhee namana. Yoo kun ta'uu baates kaayyoo kootiif innis bilisummaa saba kootiif hamma lubbuu kootti kaffaluuf qophiidha. Injifannoo uummata Oromoo bal'aaf jechuun yoo dubbatu galmee Koloneel Gammachuu jala kan jiru dargaggoo Amaanu'eel Beekkataas akkas jechuun yaaddoo qabu mana murtiitti ibsate. Waan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti raawwate nu gaddisiiseera. Kanaan duras dhaddacha kanatti himatamaa kan ture Gaaddisaa Nagaasaa kan jedhamu ajaja mana murtiitu jira jechuun gowwomsanii akka Qilintoo dhaabuuf gaafatan yoo inni didellee humnaan fuuna waan jedhaniif bulchiisi mana hidhaa Qilintoo dabarsee kenne.
Ji'a tokko booda tarkaanfii irratti fudhatameen du'eera jedhan. Hanga ammaatti du'aasaa dhaddachatti hin himne. Koloneel Gammachuus gaafa nu biraa baasaa nu yaaddeesse. Nageenyi isaa ammas baay'ee nu yaaddeesse. Nuti rasaasa hin sodaannu, nuti du'as hin sodaannu. Oromiyaa keessatti daa'ima irraa hanga jaarsaatti du'aa jiru. Garuu hidhaa keessaa baasanii isa nu ajjeesan jibbine. Hidhamnee harka namaatti du'uu jibbine. Sodaa du'aa hin qabnu. Tokko tokkoon nu baasanii nu ajjeesuu isaanii jibbine. Waluma faana yoo nu fixanuu hin sodaannu. Nuti mirga keenya falmanneeti kan himatamne. Balleessaa hin qabnu. Nuti dhaddachi kun walaba seena. Amma yoo isa tokko tokkoon mana hidhaa baasanii nama ajjeesan nurraa hin dhaabiin as dhufuun faayidaa hin qabu. Tokko tokkoon mana hidhaatii yoo fuudhanii nu fixan yeroo muraasa booda dhaddacha kanatti nama muraasatu hafa jechuun dubbate dargaggoo Amaanu'eel Beekkataa. Waraanni PP Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti barsiisaa Geetaanee jedhamu ajjeesan. Bal'ina oduu kanaaf Ogeetti Burqaatu qindeesse. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bulchiinsa magaalaa Jaangiritti waraanni PP gurraandhala tokko bara 2021 galgala sa'a 11 akka Itoophiyaatti barsiisaa Geetaanee Baqqalaa nama jedhamu mana jireenyaa isaa keessaa qabuun gara bakka gabaa magaalaa Jaangiritti geessuun rasaasa itti roobsuun ajjeesanii darban jedhu namni ijaan arge. Barsiisaa Geetaanee Baqqalaa sababa Oromummaa isaanii mana hidhaa PP bakka adda addaatti hidhamanii dararamaa kan turanidhas jedhu. Namni itti dhiyeenyaan isaan beeku. Waraanni paartii PP aangoo irratti tiksuuf Oromiyaa bakkoota adda addaatti uummata Oromoo ajjeesuun itti fufee kan jirudha. Ji'a lamaan booda hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon amajjii 30/2021 ibsa miidiyaaf kenne. Dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ji'oota lamaan booda amajjii 30/2021 karaa fuula Feesbuukii Dimtsa Wayyaanee irratti uummata Tigraay fi hawaasa addunyaaf ergaa dabarsan. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ifatti erga dubbatee baatiiwwan lamaa booda akkas jechuun amajjii 30/2021 ergaa isaa dabarse. Uummanni Tigraay mirga ofiin of bulchuu isaa qabatamaadhaan mirkaneeffachuudhaaf itti cichee waan qabsaa'ee fi filannoo dimokiraatawaa gaggeessaniif jecha lolli hamaan irratti banamedha jedhan. Itti dabaluunis ajjechaa fi weerarichi itti fufeera. Qabsoon uummata Tigraayis akkasuma gaggeeffamaa jira jedhan. Hoogganaan TPLF kun taateewwan ajjechaa dirqiin gudeeduu dararaa fi beelaa bal'inaan jiraachuu dubbatan. Waraabbiin sagalee kanaa yoom akka raawwatame ifa ta'uu baatulleen garuu waan ajjechaa qondaalota TPLF eeruu fi tarii dhiyeenya ta'uu agarsiisa. Dabratsiyoonis humni TPLF lola Tigraay keessatti mootummoonni 4 itti hirmaataniiru. Sababiin kanaan humni walgitu dhabuun uumameera jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad loltoota Eertiraa dabalatee humnootiin affeeraman uummata Tigraay fixaa jiru ajjechaan raawwatames qoratamuun qaamoleen gocha kana keessatti hirmaatanis itti gaafatamuu qabus jedhan. Mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa lamaanuu kana dura lola naannoo Tigraay keessatti waraanni Eertiraa hin hirmaatiin haaluu isaanii ni yaadatama. Garuu ammoo State Departmentiin Ameerikaa loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa atattamaan akka ba'an jechuun kan gaafate torban darbe keessa ture. Akka isaan dirqiin gudeeduu fi saamicha dabalatee sarbama mirgoota namummaa keessatti hirmaatan gabaasaalee amanamoon qabna jedhee ture. Ibsi State Department kun Dabratsiyoon mootummooti 4 keessatti hirmaataniiru haa jedhu malee kanneen eenyu fa'i akka ta'an maqaa hin eerre. Somaaliyaanis loltoonni ishee humnootii Itoophiyaa waliin Tigraay keessatti lolaa turuu waakkachuun ishee ni yaadatama. TPLF kanaan dura humnooti isarratti dhukaasuuf duriyooniiwwan gamtaa Arabaa Imireetotaa irraa dhufanitti fayyadaman jechuun himatee ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu biyyi galoo galaanaa ta'u tun lolicha keessatti hin hirmaanne jechuun yaada kana kuffiiseera. Dabratsiyoon lolli Tigraay kun gatii guddaa gaafateera jedhan. Kanneen miseensota hundeessitoota TPLF jedhaman waggoota 45 darban kan qabsaa'anii fi kan gaggeessan kan lolchiisanii fi injifannoo hedduu argamsiisan maanguddoonnii fi qabsaa'onni buleeyyii lola kanaan harka diinaatti nu jalaa miidhamaniiru. Haarsaa guddaa kaffalaniiru. Ammallee kaffalaa jiru. Haarsaa gootota kanneenii murannoo caalaa nuu kenna malee tasa qabsoo keenyarraa kan nu dhaabu hin ta'u jedhan. Yeroo ammaa kana lolli naannoo Tigraay jiru kan itti fufe humna iizii kaabaa naannicha keessa turerraa argatanitti fayyadamuun lolaa akka jiran kaasan. Humni wal madaalu dhabuu isaatiin yeroodhaaf olaantummaa lolaa waan argataniif madaallii kana jijjiiruudhaaf qabsoo qolachuu keenya cimsinee itti fufsiisaa jirra jedhan. Kanaan dura lolli Tigraay keessatti gaggeeffamu xumuramuu fi tarkaanfiin itti aanu gaggeessitoota TPLF adamsuun to'annoo jala oolchuu akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmad dabalatee aangaa'onni mootummaa garaagaraa ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee lolli Tigraay akka hin xumuramne hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el